Awak gadian di barabat Kabi khasirit tiga siki. Aku tuh jirti. Ya. Anda ya Rabb dalcis. Ojar sen majibah gator begutu. Pajuma jiraja jirah. Waya kawan tadi nonton gator bah. Arasa dia tiga ujirti. Entas don manja gara kabda. Garansi gudda dan entas don manja. Waya kawan Sa bori atisa jartin tendalle. Mali gantu makana kese wajin jiru wan kabdu. Jartin ti. Waggaa torba fitte saddeetiif deema waan kanaan beeku garaan guddatu malee ilmoon dhalu hin beeku gaawaan furmaata isii tanaa. Walleenuu siitu nyaata irraa qusatteensa. Nyaatai yaa na bira jirtaati na beeyta way na bira jirtaa kan nyaata irraa qusattanaan jettuuf nyaata laal galgala ittiin kan sa'a ja'a ittiin kan gizmu hundaa'u gizeen ooyiruu akaafullee deemee galeetiin nyaata itti kan yaan hin beekon nyaata kana waa qaama isiitti dabraa. Hin beekne weechuun ambar dubbiin tun olma dhibbee huban. Tolsin dhibduqa yoo isiin dhalti isii dhiyaatte yoo sirrii nyaatti isiin ni dhalti. Waggaa torba dhala namni. Waggaa torbaa miti kaa namni ji'a sagali dhala. Duuboota waggaa torbaatu maali dhiiroo ambar gaaniin shakkee Osmaan taa'uti sajjinniin fuudhee jeetiin ufuma keessattuu shakkee jira. Walleenuu bakka garaa keessatti ilkee baasu jiraan sajjaara mucaan kee. Maalittiin beeka walleenuu akkasii mee afgaa. Yaanet dhayinee mee isuma sanuu laalla. Mee wajjumaan laallaa yaanee. Ganabaan kanaa kumaa kana dhukkuba jetti. Mee dhayineetti laallamee aan jibbee waan isuma tanaa. Bakka yaaneet laallama. Eewwaa hoomee ajaa'iba. Saati borri isii tana ogeetti maaliif itti fiddee laalin? Ogeetti jechaan olimme. Ani fiifu ogeettiin jaartii fidee na laali jaani. Ani fiifu ogeettii san caalti. Amma laalaa jiran maal haasoyte hin dhiyaattu waan dhaluu miti bartuun boo rabbi alaaffisu. Yaa Rabbi ilmoo tana nagayaan narraa baase sababaa yaada ilmoo tanaa boolli hundi foonarraa dhumee jira huqqadheetiin jira. Yaa Rabbi ilmoo tana nagayaan narraa baase. Way yoona nakkaate way duraan bikkateesi. Warra sosootee har'a du'aa hin biyya kee balamte. Rabbi narruban irraa qeebale way alla laala ga'e jedhe way irra du'aa qeebalante yaabo way Kuno ala gabbaadee ala taa'u jirtii uka way ajaa'iba hottaame addo Maali bara kana gabbaata? Abo manni na koo qabachiisaa way na kakaye. Maaltu si kaka maali akkam jirtiin moon? Akkana na keessa boo barta durii nadda taatee bara kan na keessa taphatti yommuu. Taphatti? Akka taphatti la. Ajaa'iba immoo bakka dhaluuf deemta gaarra. Abo du'aa takkaarree boqoradhee sanumaan naatee fakkaatti. Du'aa kadhatte? Abo. Anuma Rabbi waggaa 8 sin eegin. Amen. Wagguma torbaa fi waa kanas yaa dhalchiisu. Amen. Way ammaa una kaate. Way komaanta. Way nagadiyamu jirti. Sikkaate? Rabbi sitti haa kaasu. Yaa wadi duraanu na qalladda. Maali si qallada? Akkati dabdabtee dhaltuun fedhaban namni guutu ganda keessa deemu qaanfadhee bar. Maaluma? Yaa boo meedhis yaa duraan takkaa dhaleen beeko. Daleen beeko? Yaa boo takkaa dhaleen beeko. Haa duguraa miree dubbii waggaa 8 dhala. Woo qeeqa bigaaree funtana anoo gayti etteemi. Amma qeeqa bigaa duubaan. Bakka dhalaa geessee dhiiroo? Akkam jechuu jirtire isin? Kaya mana si online kaya manatti hin dhalchiisa hoo asitti hin dhalchiisu. Abboon mana seenuu danda'u manneen qoqqi badhaa'u manatti. Yoo mana taate malee ala kanatti yoo namni dhufe nu harki beeynaa miti kee kan manatti si dhalchiisa rabbiin nu alaafisu. Abboon mana seenu mananneen qoqqi badhaa bara mana taatan jibbeetiin gabbee. Yaa rabbi gaatti kaasi gaa laaftu ma dhalchiisi. Yaa warqa mataa. Kaya qabi haa duubaan ammati. Garaa guddaa wayi kun mucaa kiyyaa amma. Hai
Aboo na dhiisme. Aboo ka'ii qabi. Awoo gadiin dhiibaa dhaabbadhu. Qabi haasirritti itti gassiqi. Kutu jirti. Allah yaa Rabbi dhalchisi. Buute. Lama buute aboo. Alhamdulillah. Buute ilmoo yaa lama buuna qabaa. Alhamdulillah. Hay. Sabuu maal? Alhamdulillah. Hay. Mucaan rifeensa qabu. Hay. Waan diimuma akkasiin naa dhalteessa? Faanti hunda achi keessatti itti bitteessa? Kana sumaa dhalee ammoo? Waanuma dhalee aboo. Waggaa 7. Idaa inni garaa keessa guddatu jira wanni dhiyoon nana gabbaatee nyaata godhuu dadhabdee isaa sitti ulfaate. Allah ajaa'iba way numa rifanne way ajaa'iba kun. Butaan laakaa butaanti hundi. Si achi keessatti bitteef isaa adii? Achi keessa yoomi takkaa dhaqee beekan. Sama laasaawoo. Gurbaa kiyya. Sumaatu haadha kee kana kana darare ati afaan Oromoo ni beeytaa nama guddaadha. Bartee egaa. Dhaabbatanii ilmoo xiyya naa qabaa waggaa 7 itti laffee. Sibicha itti laffee anillee itti laffaadhe. Yaa boorri deem kaame yaa boorri. Annan sodaadhee ban namni akkamitti dhalatee fiige akkatti. Yaa meejeem yaa boorri. Kootu koomee ni qabnaafi. Lamaa hin ga'u dadhabee yaa boorri. Wajjin taate yaa kootu. Way maaluma ilmuun baana akka kophaa fi ditun qullaa fi ditun way qabeetiin laalaami arwannitu waan maanta dhalate fakkaate hay ajaa'iba deemeeti. Isa fiite mucaa maali? Isa fiite? Maali isa taka fiite mucaa? Ammaan ariyaa kanaa jirin miilli. Addunyaa tanan baana argee? Ati bara latte? Ati moo? Yaa mana uumaa kamitti dhalate? Lakkin lakkisi Oromiyaa kana isa fiigeen. Mucaa Oromiyaa isa beekte? Eenyu si mammaantara addunyaa irratti hin baaneet? Mucaa'us hootusi ambika irraa dhalatteetti si deebisa. Ijaa namni ana dhufu maalitti si galakkisan? Hayi namni as dhufu hayi na dhufanii uka. Maali isin teenyuti? Bar mucaan keenya bar nuutuutti laffee waggaa meeqa? Waggaa 7 irra nuu dhalate dhalannaan fiigichuma irra gadi lakkisa. Maali isin ilmoo jawwee seetan mucaala hokkeen boo jawwee fiiga? Ilmoo jawween seene dhugaan baana bar. Dhugaa kun haati amma kiyyaa beetee inni. Keeti? Kiyyee. Sumaan dhale? Ajaa'ib. Ajaa'ib. Mucaa baga diif tarise. Haati naa fidaa jetteeti amma dhaltee fiiguu dadhabdee firraa onoo taa'u jirti. Namni mana dhalate silaa kanii fiiga? Maalitti hin beeka addunyaan jijjiiramtee bar. Hin beekne gaa waan kanaaf akkana ta'e maalitti hin beeka yaa boon. Way ajaa'iba ifii namuma silaa wanni tun? Namuma yettaa waati waggaa 7 itti laffee. Fuudhime. Hay haaluma sanuu ni ilaala kaan. Ayyaa wajji geessina. Way ajaa'iba. Qabi jabeessa. Hay haati tana. Intal. Naa biddanii. Keeti kun. Siifinne bar. Hay. Naa biddanii. Itti kanna. Waggaa 7 guutuun dhalte? Waggaa 7 harmatti kan niga. Achuma keessa guddate waxa. Achuma keessa guddate. Achuma keessa guddate ilkeen qabaame. Ni qaba. Ilkeen hunda baase. Ay boorri awwaati. Mucaa magaalaa addaatti jira fakkaatti garaa lamaa kana keessa. Achuma keessa faantii fi waa hundi fixatee dhufe. Faantii kanallee kun wajjin dhalate. Itti uwwisime. Itti lafaatu waan barana. Hay. Akkanumatti huccuu silaa waggaa 8 taa'e aaskoo fi suufii hunda uffatee boonol. Wallaahi hay. Kanamni ammana kana ammoo. Booda waa hunda sharaallee bitatee akkasii kofoollee qamisaas suufa waggaa kudhanii suufa kaasee dhufaa'u. Faantii hunda bar faantii hunda bitatee dhufe haatee achuma keessatti mataa hunda baasee. Waggaa 8-9 malee hin dhalu. Maaliif maallaqni amma waan hin jirreef akkasitti garuma keessatti waa hunda bibbitatee haa dhufu garuu akkasitti irra fedha bakka ganaa waggaa 10 na dhalta. Akka ajaa'ibaatti dhabbummaa nageenyu. Maal gaafetta rabbi waa hunda irraa dalagee xumuree ati tuula lafaati jireenyi kaalee achi keessa xumuree haa dhufu. Saboo isin dhugamoo soba wannummaan isin namni waggaa 8 dhalatu hin dhageenye nuti. Akkamitti dhugaa yookaan soba addunyaa baasamee dhuguma rabbii himaa qabu. Obboleessa keenya nuti waan kana wayii rabbi wajjin achi keessatti uumne nuti ittuma lafaane malee nuti sababaa godhaa nuun jee rabbiin sababuma san goone malee rabbiin dhageessiifin hima. Yoo fedhe baatii 7 ilmoo dhalachiisuu danda'a. Yoo fedhe baatii 9 dhalachiisuu danda'a. Yoo fedhe baatii 12 dhalachiisuu danda'a jechuudha. Saniifuu gaa nuti hojii rabbii keessa hin seennu jechuudha. Rabbiin yeroo fedhetti ilmoo dhalachiisuu danda'a waan taateef hojii isaa maaliif nama keenya osoo baatii 9 baatii 7 dhalate
maaliif baatii sagalitti hin dhalatinii jennee haadha warra keenyaa san rakkoo qabdi jennee yoo isii san miine nuu kanarra hin jirre hojii rabbii seenne saniifuu hojii rabbii seenuun hin barbaachisu rabbiin yeroo fedhetti yeroo inni dhali jeetti intalli dubaraa takka dhaluu dandeessi jechuudha. Ahaa dhuga rabbii wallaahi eegizee fedhetti nama dhalachiisuu danda'a. Nuti gaa hin dhageenye tana dura haamata 7-8 khayjamu kana dhageenye nuti khabaatii jaafi 7-8 waa sagal kana dhalatu malee nuti waggaa takka baatii lama faa akkasi dhalatu agarree jira malee kana takkaan dhageenyallee agarree illee haanuti. Tun amma barraajii adda ajaa'iba na taateetiin kunoo haifirraa isin gaafa deebi'an daa'imman muqullaa fi gorke. Akkasuma akkuma tiyyeetti san yaadne namni baatii 7-9-12 kana malee waggaa 7-8 kana gaa akkuma tiyyeetti san taa'aa jechuun kun hundi akkasan. Ijuma rabbiiti. Dhugaa miti kun hundi. Aboo barri isin khijiba guddaa kana dhiisaati. Egaa nama hoggaa 8tti garaa keessa turellee hin dhageenye. Nama ammumaan tana ol ka'ee eega dhalateetuma fiigee isin agarre nuti. Kanaafuu khijibni haraami waan akkanaa tana ittiin deebinaadha. Hawaasa keenya hin burjaajeeshinaadha. Rabbilleen hin fedhu ilmi namaallee hin fedhu. Kanaafuu khijibni haraami. Hayyee tole Fadiloo.